tanin anwa maduka guyaga barako. Ya salam wali, ya salam walisa, ya salam kamera, ya salam video, ya salam directi. jirtu khabajamtoota fi hordoftoota carcarfayn akami nagaa fayyaa qabdanii nageenya keenya kan jaalalaaf khabajaa bakkuma jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha arraantana waan ajaa'iba waan addaa qabannee dhufnee jirra osoo waan qabannee dhufnee kanatti hin dabarrin dura warningii jabaa isinii kan inuu jira jechuudha warningii kun maal yoo jettan fakkeenya fudhannaa artistoota Oromoo YouTube banatantu jira artistoonni kun YouTube isaanii yoo laalle subscribe isaanii hedduu gabbuwaadha hedduu gadaanaadha fakkeenyaadhaaf YouTube Salia sami furadhaadha Salia samiin artistii guddoodhaa fi akkasumas qabsoo YouTube mirga dhala namaati. So Salia sami YouTube ishee yeroo dhiyootti qabante nama kuma 22 akkasii wanta gongoruu baadhe akkasumas Farhan badesa akkasumas artistoonni biraa YouTube banatanii jiranii YouTubein artistoota keenya subscribe share gochuu fi qabdan jechuudha maaliif jennee artistoonni keenya akkuma beekamutti jireenyi isaanii fooyyeessuudhaaf gama YouTubeetiin dhufanii jiranii yeroo dabre YouTube namarra gadhiifachuu turanii namarraa fayyadamuu ture sirboota isaanii namaatiitu itti tujjaaruu ture jechuudha. So ammaan tan ammoo waan ifiitiin dhufanii jiranii jajjabeessuu akka isaan moor danda'anii waan bareedaa waan gaarii hawaasa kanaaf qabatanii dhufanii akkasumas aartii Oromoo tana tarkaanfii takka if dura tarkaanfachiisan hagodhuu qabu isinii jechuudha. Isin immoo kana akkamii gootanii waan isaanii san dhaadhiisuu fi ulfeessuu jaalatu like share comment gochuun jechuudha. Gaman maalan isaarraa waan ajaa'ibaa qabadheetiin dhufeetiin jira waan an qabadhee dhufee reakshiina sirbaati. Sirbina irraa reakshiina godhu kun sirba eenyuti dhiiroo sirba eenyu qabatee dhufe jechuun keessan hin oolu garuu sirba ajaa'ibaa hedduu viidiyoo akka malee dalagame viidiyoo aartii Oromoo tarkaanfii takka tarkaanfachiisu akkasuma kabajaa viidiyoo nu godhu waan ta'e kan hin qabadhee dhufee jiru jechuudha. Gamoon namoonni tokko tokko maaliif waan Oromoo laalle maaliif waan Oromoo hin hordofne jettee hoggaa gaafatte Oromoo waan bareedaa fideen dhufu wanni isaan godhan sirbii isaanii muka keessa wanni isaan godhan shimala qabatanii muka keessa oolanii annaa filingii takka nuun kannu maaliif laallaa namoonni jechaa turtan viidiyoon kun kilipoota akkasiitiif furmaataa jeetii yaada jechuudha yoo sirrii laaltan akkamitti akka dalagamee sirba ajaa'ibaati jechuudha gamoon reakshiina kana hamma dhumaan laalaadha waan hedduu irraa hubatan jeetii yaada gamoon gama sirbatti isin dabarsaa jechuudha sirbichis kana fakkaata na waliin tura. Tiyya ani keke Tiyya obu ani keti hangalubun akka isin ajaa'ibsiise abdiin qaba maaliif hojjetan jalqabni sirbaatitu waan ajaa'ibaatiin seenaa jechuudha. Actually hanqaarraatti jechuudha. An kilipii afaan Oromoo baay'ee ilaalee baay'een hordofeetiin jira. Sirba akkanatti qulqullinaan wanni hundi isaa seera qabatee dhufe naaf sirba jalqabaate jechuudha. Sirbi kun viyoora meeqa qabaa jettanii ona gaafatan garuu waan nama qaanyeessu yaaboo yaa sababalla. Allah sababalla. Just style tifayda mesa hata garu ya ummata Oromoo ya ummatan isin jaaladhu ya ummatan isin khabaju klipi kana viewer isa make yo khanuma isinuma YouTube wala bujo jala senati YouTube mata sarra gadise achi jala senati lala nama kuma soddoma qaba sirbi akana dalagame kun anna namnu kun deebe sirba kana dalage ni dhufa ni yaadani isin sila sirba biraate amma sirba habashaate
parsantii dhibbarraa dhibba viewer isaa mana miliyoonaa jiraarra mana miliyoonaa garuu maaliif naan galoon maaliif akka waan keessan hin laalle maaliif akka waan keessan hin beeksifne naaf hin galu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan bareedaa laaluu feenaa jaan waan bareedaa laaluu feenaa jettan wanti kana caale maaltu jira sirba kana ulaaltanii jiraattan maaliif hin laalle moo rakkoo biraatti isinummaan qabdan naaf hin galu walumaa gara sirbaa deemnu gis takka takka waa'ee keenya kana gizee yaati ammoo isheen ta'a mee gama sirbaa deebina. Yatuun jirtutti attamiin si malee gajjii sagaraa. Tanin anwa maduka guyaga farako. Ya salam wali sa ya salam kamera ya salam video ya salam directi wanta kawan enjoying kabu nama direct gode nama video kana warabe hatta kamera direction isa akkiniti waraba hundi ajib wana jaibati yechu garte duba garte sirba kana maaliif yoorri isaa gabbu'ee jeetiin if gaafadhe naaf galuu dide mee hawaasa keenya kanatti baasiitiitiin laalanii samboodamee hundi keessanuu namni Oromoo fi inja hundi haa murteessu jeeti wayyo corona dhaga waa qoluun dandeenyu so sirba akkana fakkaatu sirba akkana qulqullu kana qabannee dhufne namni kumni soddomni ilaaluun qaanyii guddoodha mee fakkeenya furnaa nuti nama meeqa nama miliyoona Itoophiyaa keessa nama miliyoona 100 wayii jira okay nama miliyoona 60 nuti Oromoo miliyoona 60 keessaa nama miliyoona 5 qacaalu biyya addunyaa tanarra ni jira namni yookaanuu silkii isaa Gmailaan banate miliyoona 5 gatti qeessineeti jechuudha maximum namni miliyoona 5 miliyoona tokko hoorraa laalee maal rakkoo qaba osoo ana bashaa taate afaan bantanii itti fiigaa ooltan bana anyway video kana laalaadha reaction kana samma dhumaa laalaadha video kana laalaati murteessaa video kun hedduu nama aarsa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama aarsa hedduu nama dhagama akkanatti itti lafa'amee dalagame gizee firii hojii keetii hojii itti lafaatee kana dhabde gana hojii kanatti hin deebitu jechuudha aarsoonni keenya hedduun maaliif karaa biraa deemanii jennee maaliif isaan komachuun irraan eegamu namni dalagee firii dalagaa isaa san arkuu fedha namni oguu dalagee firii dalagaa isaa san immoo osoo harkin hafee karaa biraatti goruun dirqamatti taa'aa jechuudha karaa qilleensi isaa dhahee dhaamuun dirqamatti taa'aa tanaafuu aartistoonni keenya akka karaa fedhan isaan hin dhaabneef akka bakkuma tokkotti jabaatanii utubaa sibiilaa ta'anii dhaabbataniif isin laaluu fi bira dhaabbachuu qabdanii jechuudha so laala please laala nan arsinaadha laala asirratti gabbaa yookaan waan yaadadhu ati bakkee duraan jalqabne roo osoo ati jirtume maal dhabeetan ilaa kan biroo
Tiyya ani keeti. Wanni biraamoo viidiyoo kanarratti wanni na ajaa'ibsiise wanni na dinqisiise moodeelota lamaanii moodeelonni lamaan hedduu bareedan hedduu keessaafuu micoon hedduu gisee kofaltu gisee deemtu yaa bareedina hedduu bareedi mucaan isa akkasumatti ajaa'iba agartee sanirraan hafe immoo bootaa yookaan iddoon isaan sirba kanaaf filatanii so amazing clip ajaa'ibaati jechuudha. Ammas as keessatti maateriyaali isaan fayyadamanii fakkeenyaaf fuulaalee yeroo micoon uffata uffattee manaa baatu suni waan ofiitii jechuun waan Oromooti waan dizaayin godhamee nama uffata san dizaayin godhanii Usmaan Galatooma jechuun feena. Anyway sirba kana amansiisaa ifaatu direct godhe. Amansiisaa ifaan hedduu nama jabaadha director nuti qabnu nama itti boonnu keessaa tokko jechuudha. Gamanumaanuu amansiisaa ifaas galatoomfachuun fedha. Isinilleen akkaan isin galatoomfadhu uummata Oromoo akkaan amma isin jaallu daran moora akkaan isin jaallu yoo feetan waan keessaniin boona waan ifitiin boonu wanni caale takka illee hin jiru. Qaroominni waan namaa laaluu miti dhugaa rabbi haasa'uudhaaf qaroominni waan namaa jala fiiguu miti. Afaan bantee sirba namaatiin chaalenjii dalaydee nu gadhiisuu miti. Facebook kana gubbarraa chaalenjii viidiyoo ofirra qabdee afaan Amaaraatiin mana meeqaati ati? Maali ati? Si beekanii isaan ni beeytaanii? Kun immoo qaroomina yookaan haarifummaan kana please dammaqaa. Ati gaafa baay'inni keessan namni hundi baay'ina waan ifi dalaguu heddummeesse isaan illee waan kee dalaganii jechuudha. Isaan bar biizinasaaf jecha fakkeenyaaf isaan muuziqaa albaama baasanii firta akka singilii afaan Oromoo keessatti baasan. Kun sababni maaliif meetaa? Isin harkanii jiran kaa. Naati bakka ummata akkasiin jiru sirba kana laalaadha. Sirba kana viyuurri isaa dabaluu qaba. Sirbi kun mana miliyoonaa laalamuu qaba. Laala waan keessan garuu isheen wal dhufnaan nuti rakkoo miti. Umaan jiru sirba kana sirba. Tiyya omu ani keeti hanga lubbuun tiyyatun jirtutti waliin gannu jennee tika kutaha kopsan irande galata sarabbi kuno ardage galata sarabbi reaction keenya gama xumuraarra geenye jira xumuraarratti wanni jechuu barbaannu wallisaa Muktaar Usmaan guddaa galatoomii wantoota akkanaa wantoota aartii keenya irratti waan haaroo dabalan namuu qabee dhufee aartii keenya fooyyessuu karaa fuula duraatti deemuun irratti dirqama ta'a jechuudha. Kana qofaa miti sirboota nu arrabsiisan hedduu jira. Sirboota iskeelii aartii Oromoo hedduu gabbusan. Sirboota qofaa miti wantoota baay'ee garaagaraa YouTube kanarratti agarruu jira. Soo namni hundi aartii dalaguun barbaachisaadha. Aartiin kun guddatuun dirqama. Yeroo garuu aartii guddisu waan haaraa waan mooderni ta'e qabneeti dhufneeti aartii keenya tarkaanfachiisuu dandeenyu. Waan balaa qalaa hunda guurree YouTube irra guurreef aartii keenya ni guddisnaa jechuun sirrii miti. Kun jechuun aartii keenya hedduu gabbuusaa fakkeenya furanaa namoonni yeroo ammaa YouTube irratti hojii eegalanii jiranii fakkeenyaaf namoota akka keenyaa ni jiranii namoonni biraalleen hedduu jiranii jechuudha. Yeroo kana namoonni baay'een immoo nu dura YouTube kanarra kan dalaganis ni jiran. Garuu wantoonni isaan dalagan wantoota just nama filingii takka namaaf hin kennine jechuudha. So namoonni san dura wantoota akkana ilaalaa ture namni isa waan akkasii ni ilaalaa
waan hiikan qabne takka YouTube kanarratti ol guuranii namu YouTuber je wali qabamee dhufaa jechuudha. So gizee laalteeti waan kiyyeetee gabbantee hoggaa laaltee waan hin taane ta'ee mul'ata, kan bantaa waan hin taane ta'ee mul'ata, kan bantaa waan hin taane ta'ee mul'ata. Namoota biraa immoo namoota sirriidhaan wajjii kana qixa sirriitiin dalaganiif kufaatiidha gufuu ta'a jechuudha. Maaliif waanuma akkasiiti jee namni bira dabraa jechuudha. Kanaafuu gizee kana aartii guddisne jetta moo kuffisne jetta? Namoota akkanaatti harriitti guddisan kanaan please dhaabbadhaadhaa jechuunis gaariidha. Commentillee walii kanuu wal jajjabeessuun namoota dandeettii xiqqoo qaban immoo utubanii bira dhaabbatanii karaa guddinaa fiduun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu namoonni dandeettii aartii wantoota garaagaraa YouTube kanarratti hojjetan yoo dadhabdan saba keessan yookaan bashannansiisaa yookaan barsiisaa. Yoo barsiisuuf bashannansiisuu hin dandeenye immoo maqaa uummata Oromoo bal'aa kana hin balleessinaadha. Irraa dhaabbadhaan isin jaajila. Kun gorsa obboleessa keessan yeroo hunda isin jaalatu kan isin dhaaddatu kan immoo Oromummaa tana gizee hunda ol kaasee dubbatudha jechuudha. Kanaafuu an gizee hunda akka maqaan Oromoo ol kee dubbatamu fedha. Maqaa keenya immoo iskeelii keenya immoo gannu hin buusinaadha. Namoonni fedhii aartii wantoota garaagaraa hojjechuu barbaadan carcarfaayin gama keessaatiin nu qunnamaadha. Waliin daliinaan waan feetan wajjin jirra. Karaa hundaanuu namoonni waan feetan hojjechuu barbaadan gama keessaatiin nu qunnamaan isin jaa Galatooma ulfaadhaadha. Sirba kanas hamma dhumaa laalaadha. Waliifis share godhaadha. Galatooma isin jaa nagaan na tura horaa bulaa deebana.